nama guddaadhaan dubbannu. Carraan keessa Ustaaz. هيا ما شاء الله دكتور أسلي قالتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حواسك يا وني بكمو كبوتوكو بليس كنا أبدي غا فإني غما أمانتي دفلة نمني دفو إساتي تغمدي إيغا دفه وريغا قابين نقفا متي لبو إسالي كنو قبجد وريغا مكانا كفلل أمتو مكانا أكاسيتي دورا درسامي بكمو قبا Kanaafis galatooma ulfinni sanyitti isin hadabritu jechuun barbaada. Itti aanseenoti nama akka nama tokkootitti waan kan akka dhaga'een online seenuu hin dadhabne. Garuu wanni online irra seenuu na dhorge hayyoota asirra haasawan hedduu wanni xiqqoosii garaana nyaata. Eega rakkoon kun argame biyyi teenna beekaa qabdi, hayyuu qabdi, nama qabdi. Warri online jirullee online irra jira. Tariiti warri namni yeroo tokko warri waan kana kaleessa qooda keessaa qabaatillee qalbiin namaa walitti shakkillee qabaatuun ni mala. Nama kanarraa bilisa ta'e nama akka kennaa karaasaa jiru. Waan kana biraan gahanii dubbii lafatti qulqulleeysanii furmaata kaayuu osoo danda'ani maaliif ol bahame ka jedhu. Nuti irra caalaan hawaasa kennaa warra sirra jiru hawaasa muslimaati. Shari'aa kana keessatti diiniif tumsuu obboleessaa tumsuun akkuma jirutti ta'e ilmi namaa eebii qabaatu waan beekaniif rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhani nama obboleessa isaa tokko sattare duniyaa akiratti illee rabbi isa sattaraa jedha. Rakkoon yoo jiraate rakkoo san harka lafa jalaatiin yoo laallamee wanni sun furmaata itti kaa'ame rakkoon sun furmaata argatee wal sattaruun illee ni argamaa jechuudha. Yeroo nuti akkana teennee haasofnu kaleessallee kawaayee obboleessa kennaa abdii dubbatellee numa. Kaballaqa kendellee numa ka eegana ammallee waan hanqoon argama jedhee ummata dhageessisellee numaan tuni hawaasa kiyyaan haqiiqaa jiru isinitti himaa tan ammoo qalbii keessatti naa qabadha. Tokko wanni tokko yoo argame awwalumaa itti fiiguun hin barbaachisu. Qorannootti hajama, koree seeraa ijaaruutti hajama. Wama ufii hanqifneef homo fi tartiiba isaa balleeysine tokko deebinee nama komatu hin qabnu. Dura dursu namni tokko rakkate taanaan dhibame taanaan yookaan dhimma birootiif qarqaaramuu barbaachise taanaan namnummaan tokko dhufee nutti himee lafuma ol kaanee girri jennee dhaloota bubbee ta'uun hayyoomni kenna eeysa, beekomsi kenna eeysa, namoomni kenna eeysa, beekaa qabaatuun kenna eeysa. Ka duraaniin karooraan koree ijaarree lafaan kaan. Koreen gaafa ijaaramu tartiiba mataa isaa qaba. Koreen tartiiba mataa isaa qabachuun akkaawuntii nama dhuunfaa kana ta'uu irraa tartiiba nama amannu hayyuu biyyiti qabduun yoo ta'e wanni namni zanni illee walitti badee namni illee balbaltii isaa banamee yookaan harka keessa kaatuuf kun hin argamuu ture. Gaafa duraan argamnu illee jarjaraan itti seenna. Eega argame illee jarjara keessa deemna. Eega dubbiin argame illee akka nama hayyuutitti fixatuu dadhabnee jarjaraan bittinneessinee wal biraa yoo deemne mammaaka aduwwiin nuun jedhe tokko jira. Hawaasni kiyya dura namatti fiiga lamuu namaan fiiga sadaffaa wal biraa fiigaa ka jedhan tokko akka akkisuun hin taane boruufillee baradha. Rakkoonni argamaa rakkoo argame san adeemsa jiruun qarqaaruu qabnaa tartiiba nama hayyoomaatii fi beekaa irra deemuu qabnaa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam surakaa ka daaliman au madluuman gaafa jedhani kamiidhee fi kamiidhameellee tumsi jechuun tartiibni sun maali? Bootaa namni dogongora nama sirreessuuf bootaa namni haqa qabu haqa namaan jechuuf wanni tokko tartiiba irra deemuudha. An akka nama tokkootitti akka xaalibu ridallaatitti dhimma kana osoon dhageenye qilleensarraa dhagayu wallahi isin komadhe. Dhugamatti hayyoota kenna, mashaayikan kenna, warroota silaa ummata afoo dhaabatee waa haasa'u kana walumaa gala in general isin komanne. Qilleensa irraa waan fixanii nutti gadi buuftanii suni isinirraa mala natti hin fakkaanne. Maaliifi kakaleessa waliif fiigallee numa nuun jedhan, ka waliin fiigallee numa nuun jedhan, ka wal biraa gatee fiigallee numa nuun jedhan. Namni yoo rakkate qubni tokko yoo ajaa'illee irraa muranii garri itti deebisan hin jiru. San akkasitti akka fuulduraaf borullee ammaa rakkoon argama yookaan galgala tana fidhee kaanee tabirootti nutti dhufa. Gaafa nutti dhufellee ittiin fiinnaani haasawa kiyana qalbeeffadha haasawa yeroo duraanii sooshaal miidiyaa irratti dhaloota bubbee ta'uu hin qabnu. Dhaloota bubbee jechuun gamanallee gara gallaan dhima fiiga gabasillee gara gallaan fiigan nurraan hajamsiisu. Waan kana fuulduraaf tartiiba nuu godha. Ulamaa innu keessa jira, hayyuun nu keessa jira, beekan nu keessa jira. Yoo dogongorrellee dogongoraa kennallee ka qabatu qabu numa.
karoora kana akka tartiiba nu gootan asumaan isin yaadachiisa. Inni lammaffaa waan hanqoo argame san karaa ittiin argame saniin namni gaafatu sun nama waan kanarraa bilisa ta'ee qulqulleessu godhuu dhabuun nama yookaan namnummaan sunuyyuu isuma kanatu natti karaa maleen dhufe jedhee shakku ta'uun waan kan akka hammaatu ta'eera. Social media nullee amma walii dhiifnu social media kan dhiifaman beekne horaabee lafa gadhiiseera. Waan namni biroo mashaayikni dubbatee fi eegana ammallee haasawaan kenna dubbateef hayyuun dubbateef diqqaan dubbateef guddaan dubbatellee kanu jaalatu birallee galee kanu hin jaalanne birallee galee san akkasi akka qubanuu qabaattan asumaan isin yaadachiisa. Itti aansuudhaan duniyaa tana keessatti namni ni dogongora. Sheekamiin birootu maal jedhanii sheekamiin biroo hayyuu kenna ni beeytanii yeroo imala majlisa Oromiyaa keessa nama 11 waliin filamnee osoo waliin dalannu namni wayii rakkoo wayii isa mudattee jennaan an ciqicciqii dadhabee amma booda ustaada keenya sheekamiin isin biraa galaa jira jennaan dhagay taade yoo ciqicciqii kan barbaanne taate ganda qabrii dhaqii jedheen gandi ilmi namaa itti naman caqacaqne qabrii qofa jira duniyaa irra jiraannaan ciqicciqiin addan baatu jedheen yoo jiraatuu barbaadde ciqicciqiin waliin jiraadhu jedheen namni eega duniyaa irra jiraate ciqicciqiin illee jira hawaasa kiyya rakkoon illee ni jira wal dhabdin illee ni jira walitti zanii baduun illee jira wal kumatuun illee jira wal himatuun illee jira walii fixatuun illee jira kana guutuu iddoo ta'ee jirutti waan kana qaama silaa qulqullaahuu qabuun qulqullaahuu dhabuun qilleensa hedduu isin harkaa baase kakaleessa abdiillee rakkataa ture isinuma irra caalaa namoonni hayyoonni asirra jirtan dambitti ol beeyna nama takka ebalu isiniin jiru namni wareegama lubbuu fi yeroo keessan abdii kaleessa kennitanii adda ammoo yoo deebitanii isin kumataa taatan namni biroo maal isiniin jedhaa keessatti ilaalladhaa tanuma jenna. Eeganaa waa'ee mallaqaatii wal qabatee ani kunoo baankii isteetimentii isinittis mul'isuu danda'a hanga guyyaan irraa bahee kaleessa malee dheengadda guyyaa 23 akka lakkoofsa faranjoota baankii isteetimentii guutuu isaa baasee jira. Baankii isteetimentii guutuu isaa baasee jira. Viidiyoon illee isinitti mul'isuu danda'a. Gaafa abdiin mana yaalaa seene takka irraa jalqabee hanga guyyaa dheengaddaatti 23 tti baase. Baatii afurii. Baatii afurii. Ayyee dubartiidha. Rakkoo qaba. Isiisan mallaqa baase keessatti faayinaalii tana cheekii namni godhuu barbaadanillee faayinaalii tana isinitti mul'isuu qaba. Akka argitan kana kunooti jechuudha. Mallaqni galee miliyoona 15 Diqqoo sirreessa. Okay, dhiifama. Waa akkasitti. Amma isin sirraa'e? Miliyoona 15 kuma 432 fi 81 saantima 37 jedha. Kani withdrawalii ta'e ka keessaa ba'e miliyoona 11 fi kuma 41 fi 517 akkasi. Mallaqni akkaawuntii irratti hafe hanga guyyaa kaleessa malee dheengaddaa miliyoona 4 kuma 300 fi 90 fi 564 ta'uu isaa kanaadha mallaqi. Ustaada. Kaleessa inni bar kaleessa yoonni miliyoona 4 kuma 500 nu garsiise laabii nama kuma 18 irra. Dr. Asli kiya bareedaa kiya qoyme siifixa. Dhageeffadha amma siifixa jira ko dhageeffadha. Nuti 15 tana gaafa arginu 15 tana yeroo arginu 15 fi 16 jennee garaagarummaa jiru waan sanitti dubbatuudhaaf amma deemaa hin jirru. Akkasuma mallee kun kijibaa san jenneetiin waan sanitti deemutti illee hin jirru. Birriin amma haqiiqaa jiru eeganu baafne guyyoota achi as ba'e sanillee baankii isteetimentiin akkatti baa. Garuu farqiin jiru miliyoona matakka rakkoo miti. An 16 jedhee isin 15 fiddan homaa rakkoon qabu tokkuma inni. Garuu ani isin dura nama abachuun barbaadu. Siigalee jira bara waliigallee irraa bara. Haga guyyaa ati jettee nu amma waan haqiiqaa jiru san wal madaalchisuuf haga guyyaa ati jettee san finne jechaa kiyya malee. Taniiti ati ka guyyaa kaleessaa okaa guyyaa hadhaa ta'uu ni mala. Laala. Ka guyyaa kaleessaa okaa hadhaa ta'uu danda'a haqiiqaa ka jiru kan amma kana wanni waan ani
nama haasawa wanna haqiiqaa jirutti guyyaa isaa illee sitti hamudhisu mee guyyaa isaa okay mee guyyaa yeroo takkatti Omar rakkoo qabu mileen Ustaadhaan guddin itti muffaa siyaasaa keessan malee asliini miliyoona 16 jedhee inni miliyoona 5 jedhee garaagarummaa guddaa jira. Shanii miti 15. Inni kaleessa. Inni miliyoona 4 akkasiin Mubaarak. Inni kaleessa miliyoona 5 kuma dhibba wayii nu garsiise. Viidiyoo biraa qabdaa bara. Amma miliyoona 4 qabaa jedhe. Ila. Ani an rakkina irraan qabu ustaaza kiyya wallahi jarraa nama focha ani wallahi isinii miti nama diin rabbii qoma qabu tokkotti bu'uun barbaadu kalee ijatiyyaan miliyoona 5 kuma dhibba wayii argine anaa mi nama 18,000 arge miliyoona 3-4 jira amma sanillee dhiita amma isinii nama xiqqoo nama guddaa ta'u wajjiin waan wayii ta'e mumkin malee isteetimentiin ka'an baase kuni Agaafa wanni kun itti galeetirraa haga juun 18 kakalee maleeyyuu guyyaa 10 dura. Kun asirra jira bar guyyaa jira bar. Ediitingi minaamin illee mitiina guyyaa jira. Argitanii miti. Garuu rakkoo miti dubbiin nu araarsa. Haga juun 18 kun bakka maqaa isaa kanarra ilaala maqaa isaa jira. Haga juun 18 no problem. Amma alaa kulli haali. Wanni nu waliin nu galche amma. Siifixaa jira. Amma afacha walitti wanni nu waliin nu galche maalinni. Inni miliyoona 4 jedhee miliyoona 16 jedheeni isin immoo jaarsummaa nu qabdanii miliyoona 15 fiddanii jaarsi qixxeematti nu araarsa fixadhe anamma gara kiyya waan barbaadullee anamma waan barbaadullee waan akka miliyoona 5 ta'in akka gargaarsa geettee irraa hafte dubbataa ture malee daazin maasara yoo miliyoona 100 taate wallahi hanama haasudun mallee qabuumi anamma gara kiyya fixadhe kubbashanii kanatti quufean No, no. Koi kama dubbin finde bar. Eshi. Dubbin finde. Dr. Asli in fakatin da jala. Amma dubbi ber waan jiru sinitti majra. Wani no amma kana dubbataa jirruufi. Ila. Adeemsotiin jiru mallaqni nuti kadiddamii sadii baafne guyyaa ammoo yoo irra cheek godhuu barbaadde irra si qabee ilaaluu dandeetta ammallee waan qabatama lafa jiru waan taateef. Amma wani nu jedhaa jirru maali? Isa sanillee qorannee adeemsotiin jiru maali? Miliyoonummaan 15 kuni ka qarqaarsaatiin ala ka biroo jira jenneellee gaafanne amma. Mallaqni akkaawontiin inni qabu isa kana qofa. Mana rifeensaa qaba. Mana rifeensaa guyyaa meeqa gala? Torbaaniin meeqa argata? Namni hojjetu nama meeqa? Namni hojjetullee tilmaamne torbaaniin namni tokko waan argatullee tilmaamne wanni akkaawontii isaa irra galullee yoo tilmaamnu nuti. Torbaaniin namni warrootiin rifeensa muran sheerii walitti 12,000 torbaaniif fudhatanii ji'atti meeqa ta'a sheerii addaan qoodama waan taateef ka jedhu tilmaamne ka ji'a 4 yeroo tilmaamnu mallaqni akkaawontii isaa irra galee akkaawontii isaa irraa deebi'eetiin mindaadhaaf keeysaa kafalamee sana booda isaa hafu yeroo laallu arraawundi naannoo miliyoona 2 ta'uu isaa mirkaneesse. Amma san qofatti illee hin dhaamne. Birri miliyoona 2 kan kiraay manaatii fi ka hojjettootaati fi ka rifeensaa warra hojjetuuf warra sheerii irra galullee jira. Kun amma tiraanzekshiniidha malee jeneraali ati normaalii ni beeyta. Mallaqni akkaawontii tanarra tootaali magali. Ka namni tariiti fakkeenyaaf osoo namni tokko bira kaatellee galu ka yookaan achi booda irraa ba'ullee haaluma saniin jiraatee mallaqni qarqaarsaa qofa osoo hin taane mallaqni dalaggaa isaallee irra galuu mirkaneessine takka. Inni lammaffaa wanni haqiiqaa lafa jiru ka ammallee namni yeroo hedduu misunderstanding ittiin godhu koremmaan gama qarqaarsaatii waan kana itti deemaatiin ture abdii waan kana keessatti ol qabatee mallaqni yeroodhaaf haga gaafa yaala deemtuutitti akkaataa nutti himameedha haqiiqaa isaa immoo rabbiitu irraa beeka haga gaafa deemtuuti mallaqni harka kan kee akkaawontii irra yoo taa'ee jedhe wanni kun baduun ni mala. Mallaqni lafa taa'uuf waa irra taa'u garagara yeroo tokko illee namni yoonni tokko yoo jiraatee jedhe ittiin karaa tokko sosocho'a konkolaataa irra mallaqni osoo oole yaanni jedhu kore makana keessa kore hunda ta'us danda'a koremmaan waan kana eegale jechuudha waan kana konkolaataa irra haa oolu jedhanii walii galan mallaqni naannoo miliyoona 3 wadhakkaa konkolaataa bitamee konkolaataan gaafa yaalaa fi abdiin deemu konkolaataan kun gurguramee sana booda eegana ammallee abdiin yaala akka deemuu walii galan
konkolaataa gaafa bitan kana namuu adeemsotii koreedhaa fi abbaan illee keessatti fa'aa argamu wanti horiin abbaa malee abba lammii hin qabu jedhanii waan inni illee bootaa sanitti fayyaa qabaatee waan kana adeemsa jiru kana abbummaadhaan jalan buuneef konkolaataa ka itti gurguratu sun illee akka inni waan kanaaf deemu waan argeef mallaqni illee namni bira galuu kana waan irraa yaaduuf konkolaataa tartiiban qabne fuudhanii itti darbanii kaanii mallaqa irraa fudhatan miliyoona 3 wadakka gaafa kaan eega yaalli ammoo tartiiba godhatee achi deemna jedhanii konkolaataa kana hin gurgurra yoo jedhan konkolaataan kun miliyoona 3 wadakka kan ture girii isaati oo maal jedhanii rakkoo guddaa uumee konkolaataan wadakka waan qara bitamee saniyyuu akka baasuu hin dandeenye jala sararamee itti himamee jedhan kanaafi miliyoonni 3 wadakka konkolaataa bitamee jira konkolaataan bitame sun gaafa bitamu ammoo dipoozit irratti haa ta'uudhaaf malee eega bitame ka'ee booda haa ta'uudhaaf illee miti akkuma namni yaada namaa dhiyeessu warroonni koree konkolaataa kanarra kaahadhuuti achiin booda gaafa deemtuun gurgurtaadhanii yoo gurgurtatti gadi baani wanni sun ammoo gatii dhabee yaada jedhu karoora kanaan konkolaataan ammallee lafa jira waan taateef koree waan kana shakkan waan san deemanii laalanii haqiiqaan jiru sun kana ta'uu dhabuu isaa ani haqiiqatti konkolaataa baasee waan laalirraa hin qabu wananatti himame konkolaataan jiraatu illee waan shakkii qabaatii miti konkolaataan 2-3 ka guddaa jedhamee tariiti Dr. Aslitti illee namni yeroo himu yoo tokko argame 10 illee ta'uun normaalii zeeroon itti dabaluun zeeroon akkasuma raqatii qabdu faadhaan illee itti dabaluun illee ni mala ati takka yoo dhageette ka 10 sitti hime sun illee atammoo kan qabatte irra dhaabattee haasa'uun kan keellee jiraa jechuudha. Aadaa namaatitti illee waan shakkii qabatte dabaluun ma jiraati. ايش فتا حديثك انا صحيح متي